shiisa ta'u carraashi kara fuunduraa maayinettee yaaddaati. Atamma erga wantu ajandaa ta'ee dhumateen booda ishiin viidiyoo hin qabduu jette. Viidiyoon sin waraabda sun hin badush. Laayivii sun hin badoo. Ilmoo shii boru yoo argite yoo. Barri waan sanii waan karaa sanitti viidiyoo wanni miidiyaadha. Namni miidiyaa irraa tokko dhufeeti miidiyaa irraa qulqullaa'ee gala ka jedhu jiru abbaan fedhee usii galee. Atii tana amma fakkeenyaaf atii nagaa tana fakkeenyaaf amma ati kennaadhaa kennaati qulqulluudha bara waan akka keessa hin jirtu. Soorumatee tana fuudhee abbaan fedhee kennaan akkana waan akkanaa qabdi waan akkanaa qabdi jeerra waraabee gadhiisuu danda'a. Fooloo siin barbaadu takka siin beekamuudha. Ababaa darbaa faamilee ababaa takka. Garuu sanii jecha haa maqaan kee wanni sifatu hin jirtu haa. Miidiyaa irra gaafa keenyis jira kufinis jira lachuu beekuu qabdati. Ababaa darbaa faamilee ababaa takka. Inni dhugaadha garuu ayyee. Ishii waan shaadaa irra qabdi. Gaaffii keetiif deebii sirrii miti. Ammam qaraate ati ibsaa? Ani moo. Quraana xumurtee? Kattamtee quraana? Quraana xumure alhamdulillah. Seenaa nabiyyootarraa hoo maal fa'aa baratte? Mee seenaa nabiyyii anati baay'ee jaalattu. Seenaa nabiyyoota darbanirra jechuudha. Macheef seenaa nabiyyootaa wallaaltu. Seenaa nabiyyootaa himuu hin danda'u amma. Garuu lallaaleet illee jira ammoo himuu hin danda'u. Seenaan nabiyyootaa gaa quraana keessa quraanaa jira malee seenaan nabiyyootaa adda baratta sii galee. Ani wanni nan baradhe quraana 30 buuseen jira alhamdulillahi. Usuulallee waa xiqqoo gabbuusee toohidallee akkasuma qaayidul arbaallee akkasuma buusee xiqqaa shuruutas gabbuusee ammoo ifduu deebi'ee yoo ilaale irraa fagoon jira amma. Wanni na jalaan galiin waan san hunda keessaa quraana qofa amma wanni naa keessatti hafe. Waan hundaa irraa quban qabu. Okay, sharti salaataa meeqa? Sagal. Maal fa'aan akkam tartiibni isaa? Tartiibni isaa moo? Taaptaa bingoota obboleen qo'e kun hundi izim jeteessu? Haayee. Islaama ta'uu. Eeywa. Fayyaa fi maraataa waan adda baafachuu beeku fayyaa fi maraataa akka ijoollee ta'urra akka maraataa ta'urra akka Aqalii alaa qal. Eeywa. afaan oromootis himuuf. Jedhe rakkoon qaba waa addaan baafatu. Nama addaan baafatu ta'u. Yaa. Haayee. Tokko tokkoon waliin guuraa obsi qaame. Karaa salaataa. Taaptaa bingoota obboleen qo'an kun bitan. Salaataa beeku. Eessis qaabil qabila. Qibla. Yaa. Aywa. Okay. Yaa Rabbi afaraffaa fite. Qiblaatti garagaruudha malee beekuun miti qiblaatti garagaruudha. Haayee. Beeytee garagaltaa malee karaa qiblaa san yoon beeyne karaa mi garagalta. Akkasi okay ishee. No jedhu la no maalidha sirriidha wallaahi inde jedhan. Ay sadi jette amma sadi moo sadi moo. Najisa firraa deebisuu waa dhiqachuu fakkeenyaaf jalaaf. Sitti maa jiru moo garuu soofumaa jecha arte ibsa. Wallahi takka wanni himaa jiran jirti ofumaa fi jechaa jira. Okay, hai gobas wallahi mashallah gobas. Ummanni Arabii faan barreessu jiran ummanni barreessu jiran garuu Arabii faan barreessu jiran akkaan ani mu barreessan jiran isaan Arabii faan barreessu jiran. Arabii fasaniin. Ma ati dafi jedhi ka waan dubbisaa jiru fakkaata bar. No Arabii faan yooni me kuno ummanni si barreessaa jira. Tilaan Arabii faan amma. Amana alaikum obboleeyyan barreessina ol yaadachiisu malee ibsaan wallaalu barkan. Ayee. In barreessinaa fi obboleeyyan ol yaadachiisuudha bar inni ilma islaamatti machee mi wallaalu yaanno mi amma beekadha amantii dhugumaan warri feemannoonni kun waan hin taane jechaa oola waan hin taane gochaa oola hangam amantii isaaniitti dhiyeenya qabu kan jedhu maaf hin gaafadha malee machee mi wallaalu bar maali ko amantii barreessituuf akkoodha bar uummata keenya kan rabbaa qajeelchuusi taaptaap godha ammashi taaptaap hin gootanii qoysan.
Tap goda koppiliin kee goda inshallah waa baay'een gaafadha. Tap goda. Ayo. Ibsa waa dubbisuu deemta moo eessa dhattee? Ndee eessa dhaqe sii mucaan? Maaliif addaan kutee deeme sii? Ibsa maaf addaan kutee deemte? Yaa Rabbi qajeelchite feemasoota keenya kana yaa Rabbi qajeelchi. Yaa Rabbi karaa keerratti qajeelchi yaa gooftaa. Addunyaan tun gabaabduudha. Wallahi yoom akka qabrii deemnu hin beeknu. Imkiin galgala kana du'uu dandeenya hin beekamu. Yaa Rabbi nu qajeelchi. Ibsaa eessa dhatte? Aantee dubbisuu deemtee? Laa ilaaha illa maal godha deeme qoy? Obboleeyyaa warra achi jirtan ni barreessinaa fi please Rabbi sodaadhaan barreessinaa fi haa yaadatu. Ibsaan deebitu eessa dhatte dubbisuu dhatte moo? Baqatee wallahi na jalaa miliquuf ta'uu noolu bar wallahi na yeroo na jalaa miliqe maa Rabbi isaa jalaa miliqa. Hayyee kenna. Ante eessa dhatte sii? Dhatte dubbisuu dhattee mi? La dubbisu hin dhayne wallahi dubbisu asumatti dubbisu barreessu jira uummanni ni takka lamaan jala kaasanii barreessu jiranii. Dhatte sii dalagaa lallatuu deemte dalagaadha. Uudhaan namarraa bane. Okay. Ayeetu fufi afur jette moo sadii jette amma afur jette. In dubbisinii jedhadhi. Obboleeyyan hin barreessinaa fi please. Eessarra dhaabne mee? Ayee. Afur hin beeku afur jette maal hin beeku waan jette yaadadhu. Jammarumarraa qaamurra jirru obboleeyyan. Shartii salaan. Dubbisaa jirta la bilbila jake mee harka kee ol qabisii. Wallahi miseejji sii dhuftee jirti miseejji wayii ilaalaa jirta. La wallahi takka naan dhufne. Asum komantu maal laalaa jira? Mee wallahi jedhe. Wallahi komantii laalaa jira. Si xaaraniin beekaa bara buleetti beekaati mal itti siifufuun danda'a. Yalla xumuraa yeeshe kan biraa sitti fufnaa mee kana gofa seetaa jedhe. Jee rakkoon qobammaati yaa barreessan. Ayyee rakkoon qabu islaama ta'uudha jii tokko faraatti deebina. Taharrachuudha dhiqachuu jechuudha salaatuudha. Dhiqachuu. Ooyiraa sattarachuu. Fakkeenyaaf akka dhalaa kanatti atakkama sattarattee jirtu kana salaataaf sattarachuudha. Yoo dhiira taate immoo miila kofoo isaa gartee ta jilba bira gaddabartu. Sattarattee jilba kee bira ta gaddabartu akkasii salaatuudha. Koomee irraa isoo deebitee jechuudha. Wudaa kee godhachuudha salaatuudhaaf. Waa addaan baafachuu ijoollee yookaan gartee maraataa ta'urraa adda waa baafachuudha. Qalbii qabaachuu yookaan maraatarraa. Yoo maraataan amma qalbiin qabu waan ta'eef salaata kanatti salaatu sun beeku akkaataa salaatu sun beeku si galee. Waan dubbisaa jirtaa baraante waan dubbisaa jira jedhu. Uummanni dabala joo haa ta'u uummanni dabala jechuu danda'a. Ishi ayyee itti fufichi. Itti fufi ayyee. Yeroo salaataa ga'u. Waqtiidha salaata. Gara qiblaa deebuu. Gara qiblaa garagaluu jechuudha. Sagalaffaan ni yaadana fakkaatti. Jedhe kana nan qayyara hin taane dubbisaa jirta. Ija kee dabsite akkanatti dubbisaa jirta barsi ilaalaa jirra see. Ayyee qayyara dura kun qabdu. Qayyarachuu dandeessa mirga keeti. Bilbila kee lafa godhi ibsa. Ija keetti faa jira bara argaan jira. Amma ramadaanni dhufe ol yaadachiisu dhumaaf. Taaptaa godha buleemmi taaptaa godha. Ibsaan turkiin keessi qaqqabaa jira. Ayyee arkaan islaamaa meeqa? Odoo addaan hin kutiin waan laalin addaan hin kutiin. Hin barreessaa fi rabbi sodaadha buleen hin barreessinaaf. Ayyee. Arkaan islaamaa jettee? Arkaanu islaamatu kamsatu Arkaan islaamaa moo arkaan salaataa? Arkaan islaamaan jedhu obboleessuu salaataa amma jenneen kaane shartii salaataa sagal jenneen kaane isa finneerra.
أركان الإسلام ميك وابر ساجر لا إله موجة سرتي قول ساجر تبر سنرجع لا أمتا وابريسا جرا أمني قوتون قبل جهر كان سلاتا شاني أيه أسرع نبل بلا ما جرا لا لا وسوا وابريسون تين استغفر الله ربي أكجل والله مشاكل إيش أركان الإسلام ميك هاي تفوف ويو 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 مشاكل ربك أكجل إيش جل التفوف أيوه أركان الإسلام ميك أركان الإسلام عشان إيش أشهد أن لا إله إلا الله أمم هلو نجا سيدي ولا دي بيصير كيسه أي أتما تنرى بر شرطي تنمني دابر رئيس تنرى قرآن كره سلاية تروي يابر أنا ما أو دون متى ساجر قولنا تسا بوك من بيك خبر أو متى قولنا بوك no تنرى no قرآن كره فوقني سلاية تروي دام قرآن دابر رئيس تنتو مني سيقاله no إنك واجب بابر إبسا والله إسلام تاتي أنا والله التجنان حرام انتوكن إنده أوكي أركان تو الإسلام كذي إسلام تقول والله نسيبه لجتهم كذي نسيبه متى سيبر رئيس جينكا إجانا لالي تجانا لا كانت نلالي ما إجانا لالي ما البلبلة لفلال تاد بلبلة لا لا أي جرت على أبر كله جدا أيه أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيه توكو توكو إقام الصلاة إيه وإيتاء الزكاة زكاة باسو زكاة النجو إيه وصوم رمضان صوم رمضان لا ترمي كاتنا وفا رمضان صومنون وحج البيت من استطاع إليه السبيل حجي قدو إيه أيه دوميخا إيش أركان إيمان ميك أركاني ما نجا أيه يا ربي قبمني أركان إيمان الرتي لا أنتم بلبلة من بوكيت بالله لا أنتم ميا من بالله تما ربي ميا أنتم من ماتي بالله ربي تمنوا موجة بلبلة لا لربي سوداد فندورنا لالي كارون كيم بكم تكارون قرات تنكم بر أكنا نانو تجزيت بلبلة لال يلا يه أيه أنتم من بالله ربي تمنوا آمنت وملائكته بالله ملائكة أيوة أمنوا وكتبه كتابة أمنوا تابا ربي تمنو ماشي إيه وملائكته ملائكة أمنوا والنسان الرافع مالي ورسوله إيه رسولة أمنوا لا إيه رجما ربي ويوم تجنة رجع رسولك ينيت تمنو إيه ويوم الآخر قويا كريجة ما يشوت ويا آخرا يوخا ويا يوم قدرت أمنوا يوخا ويا بودت يلا أمنوا جرا ويا ردما وبالقدر خيره يمرا وشره ها من الله تعالى خير أيوه وشر من هيا الله سيدنا تعالى همانس قارنسي ربي رب مرة براجاني ربي بيكو فرشو دا آمنوا hafe mucaan hin taane dubbisaa jira jedhu bar dubbisaa jira hayyee eega dubbisaa jira jaan gaadan taasaaniiti maal isaanii wallaahi koomantii wallaahi ibsaa akka jedhutti dubbisaa jira jedhu quraana hayyee quraana keessaa bakka bara naa qaraaniif gaa eega kasaa dubbisaa jira jaani dan taasaaniiti gaa hay anis birkaa qaba quraana wayina bara na dubbisanii quraana wayi dubbisanii qaraaniimi no sana sammuudha qabaachuu qabda ture kaasidha sammuu qabaachuu qabda harkaan imaan harkaan islaama akkana insaana no meeqa
كما أركان إنسان جتشو مال جتشو أركان إنسان تك صرت بتشو ماشي ربي تمنو ربي تكوشوم سو ربي لغومسو جلبو سمو وان ربي سن جلبو جرى تمتي جراني أمانو itti amanu إيه kanaan inni dubbise إيه ربي نورجا نتموك واني ساغرو تتمنو kanaan inni dubbise go bas no kana better tagaru jalla fala la jirta mata kanat me ani singa badda takka qur'ana takka sifin kara koy mari tab ngota nan man nadi sharti la ilaha illallah me ka kolfu atuman na debi ka achira dubbisana wonni jetta ana si gaafate baramma amma sar gaafatte mere ani singa badda ka sharti la ilaha illallah me ha Disi ga deebisi ga disi atis dubbisa disi o wam gootu disi atis achira dubbisa jira dubbisaa jira miti man gaafatin sharti la ilaha illallah na deebisi dubbisa jirtaat an fedwa dubbisu fedwa disu dubbisa jirta bar fedwa dubbisu fedwa dison ati sharti la ilaha illallah mek ana si gaafate gaafiti je fedwa dubbisu no fedwa ati laalatu ati dubbisa jirtan ta'u qur'aana na qara'ata amma barakkeen siin jedhe ana haa dubbisu an kasi gaafate mi dubbisuus mirgan qaba dubbiseeti si gaafadhe malee osoo hin dubbisina kamti si gaafadha sharti la ilaha illallah mek ati naa hime ka in ta'uga hay akkamitti hin taane in beeku anuu hin beeku oo hin beeku jette galata bareeda ummata jalaatiin naa barreessaa jii meeqa jii no ani nin beeka garuu ati dubbisaa turte hanga amma baraan hin dubbifne siin hin jenne dubbise garuu rabbiin si kakata kan wallahi wa billahi hin dubbif wa billahi tallaa hin dubbif wallahi hin dubbif mee bilbila kee ol qabisi bilbila irra laalaan jirtu ante wallahi billahi hin dubbifne shuf wallahi hin dubbif wallahi itti namantu Ayesh. Eshi, mek. Atuman na iman hin beeku. Okay, ani leen gaafite siin deebisu gana. Maaliif? Mirgaan qaba gaa. Ani si gaafachuu mirgaan qabaa si na gaafachuu mirga qabdaa gaafiti deebisuudha mirga keeti. لا أمني كوان جرى ربي دهم بي سجلا ملكو في هاي أما قرآن ناقرات يبسا Ayyee gaafii tiyya takkaan beeku naan jii takkaan haa deebisi. Ulaagaalee laa ilaaha illallah akkamitti darbu wallaaltati. Ani beeku siin jedhee rabar barsiisa tani baratu dabar. Ayyee bira sii dabre anillee bira dabre quraana irraa bakka barbaadne gaafadhu ayyee. Anillee deebiseen quraana irraa si gaafadhu. Naa qaraata. Ani sii qaraa atis naa qaraata. Okay. Ishi. Ana maree barattuudha dogoggoruun barbaadu bar ana manin beekaa garuu keessa dogoggoruun fedhu. Anis barattuudha. Barataadhaanis. Wayin ustaadha wayin. Ati irratti dhalattee bar. Irra dhalachuu fi kanaa miti bar namni kuma si baraata taa'eeti. Hayyee quraanuu qaree hayyee. Hayyee quraana isaan si qaraa jiraatiin jira. Bakka feetan suuratu mulkitti dheerata. Malu qara. Hayyee bakka rumarraa hin garsii qaraa waa xiqqoorraa. Hundaa miti waa xiqqoomarraa si qaraa baqararraa. Hayyee. Hayyee. Yaa Rabbi nu afaan kaatiin dogongorsiisi yaa Rabbi yaa Allah. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itu fika kana qofa? Kan jedhu garuu manni maaliif ibsa? Sirreesseen qaraane jedhu maa obboleeyyan quraanne. Sirreesseen qaraane miti ati quraana banadhuuti bakka nante gongorte nanji. Banadhu quraana. Anaamitu uummata jedhe malee ana cingeenye malee suuraa bakka warra beeku gaafadhu. Namni ustaaza namni sheekaa dhaabbate as gubbaa dhufee dhaggeeffatu ol ba'e. Ayyuu. Ati uummata laaltaa ofii quraana hin beektu ati. Durumaa dogoggorarraa. Ayya. Itti dabali hadiseera suuratul bayyinaa baay'een jaalladha naa qare. Suuratul bayyinaa. Suuratul bayyinaa. Waan beekullee dhaaniin baafadhaamee jechuudha. Baay'een gabaabadha. Yeroo hunda nin qaraasi baay'een jaalladha suuraa sana. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من Lakkoo isa meeqarra? Juuta tokko keessa laali ka lakkoofsa qabaa maali? Ani qoraana irraa qaraan jiru wannoodha malee bilbila irraan qara. Amma juuta tokko keessa. Amma. Bayyina laa suuruma isaa qofa naa bayyina argeen jiraayyee. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sagalee kee bareechi qareeka. Sagalee bareechi. Sagalee kee bareechi qareeka. Asirra bareecha quraana. Sagalee tii bareecha. No rasuulli keenya alayhi salatu wasalam gisee quraana qaraata sagalee keessa miidhagsaa jedhanii mee hundi dogoggoruu baadhee jedhe seeran bareechi. No. Dogongorte. Ayya. Ya Rabbi nu afaan kaayigaati. Yamiru goobazii dabboleen bare gisee tokko ajjanduma kanaan malee yamiru goobazii daqiiqatan. Ayyee. Sana mana hin danda'a seenan mana. Dhaggeeffadhu gaa. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة وأوتوا الزكاة جدا بتا وكم يكسب جدا بتا وأوتوا الزكاة يوم تمرت جنادا آيات الرانجي كان تمر Betul. اوكي وأوتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم مشركو شر البينة أيوة أولئك هم شر البرية في فرز الريفردان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية كتاكا يا في Jaza. Yang jana benar apa ya? Jalati af مي جزاهم من رب ما وفي.
هركي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله ما شاء الله كنا ولما قبل ما شاء الله هي أكرمت التفو في ربي هذا مراد في ربي سيأقوته إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. كنا في الورا ناديبس ما شاء الله ما شاء الله أي ما شاء الله إبسا والله يكجدني متي ما شاء الله جو بزيد الشيء يمر جو جل خنا تانيتي نمنا خن يكون جنة سلال من أمان ما خن وأنا ما تقول لي شو جل خنا تاني سير رب سني ورم لا نمنا خن يكون رب رحمته أقول بي سري متي جدا نمني كي مال تو سري تاني بولي yang خلاص angga dan deh kare megaru ibsa tu kau dia sekarang masih ada di keratu sih sagale ke madda aku tak dapat tu karate mi أوبسي أستاذ شيني دو فيها بيتش يا خان القلجة هنجانا القرآن أسانا دقيه تجرا ما إلي ليدر بوستاذ إلي ليدر بوستاذ لا كويسة كوري تكا أستاذ لا كويسة كوري تي هذا بيجي لا كويسة كوري أستاذ ما بيا لا كويسة كوري إلي ليميت لا كويسة كوري يارك يا أما ما لسان تكون بركة يعني شدة رتي شدة رتي إيش بابتين دربين قال جالب سا والباس ما بين والبيع ميلالي والباس هنا فكاتي سورة الكافرون تدبلي مي إبسا قبابدا سورة الكافرون أستاذ الباس تدبل جوزمتو كيسا جوزمتو الباس بيجو نما ودون نما الباس هجو يفتني نما بيجو الباب تاني سا يوالا نادلا قد ديوب سمي أستاذ مجي يوبوي مي هير نبوي Tapi ngotani ubale ko Ustaz al-Balcha sini mata warat dala jirta mal ta tanamne mudetera kana yu wala kadi lafat olese ubale yan yo namni yale male barun dandawo bar lazim yalun dirqama ubale yan kenya fe masota kana ofitti kamne to kara rabbi takana jenne jecha rabbi yo jecha takasota da wali ni karane shi sadakume lazim baka jannata fi jahannam numatu kennafi እንደዛ ይባላል والله እንጀራ መካከያት አኔ ቤቱ ምት ይገሩ يا ربي يا الله ጅሩ ተከስ ሸበካን ከሲ ከከባጅ ረይብሳ me islaamumma gabbuy me miyyoon tunoo maal galtisa way buy haniirna eenyu ol galche ustaad gassi erga dubirraa dadhabee shabaka naqabaa jira shabakaani ustaanni nabira dhufan sagalee sitti dhaga'amaa minattu galche nabira dhufan isaanitti dubbadhati rakkoo qabu shabakaa kiyyaa odii deeni khalaas nagaatti maani dukkana keessa dhatte immoo la ilaha illallah ifaa isaati moo maal ta'e isaanii gizee nama arrasitu ifaan keen hojjeta amma maa inni si dukkana Ustaz Muhammad asin ergadda baba ana to single cha itti dubbatto sin Ustaz Zakiya bar